Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Zainuu Tuub obboleeyyantiya rawanni isinitti mul'ifee jechuudha. Warroonni yeroo kana mallaqa jechuudha ergatuudhaaf kararra jirtaa yookaan ergachuudhaaf deemtan obboleeyyantiya annasihaa jechuudha. Annasihaa lakum ofirraan ergina jechuudha. Kuma biratti qabaa xiqqoo dhugaa rabbii ani mallaqa ergee mallaqni kee jidduutti na jalaa rakkatee jira jechuudha. Maaliifuu mootummaan biyyarraa gabaa gurraacha dhoorgee jira jechuudha. Gabayaan gurraachi dhoorgamee jira. Sharafni alaan ergatan kun dhoorgamee jira. Warri didaniitiin ergan argitanii mallaqni isaanii guutumaan guututti dhabama taha jedhanii dabarsanii jiran jechuudha Itoophiyaarra. Kanaafi warri akka kan koo mallaqa ergitaniitiin mallaqni keessanii ala jiru, mallaqni keessan isin jalaa rakkatee jiru. Waan gootan hin qabdanii du'aa kadhadhaati. Warri biyyatti ergamee baankii keessatti rakkate silaa akka godhan hin jiru du'aa godhachuu bichaadha. Warri immoo asitti ergamee asitti baankii odoo hin ergin jidduutti hafe inshaallah boodarratti mumkin erguun isaanii ni mala jechuudha. Kanaafi dhugaa rabbii iddoo tokko gaddi guddaan namatti dhagahamaa namni akka malee hin fideetiin hin birriin namaa yoo nama jalaa qisaasamtee tiniinii achi buuteenis yeroo gabaabaa keessatti dhabamu baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Kanaafi ani mootuu jechuudha wallaahi hedduu baay'ee tokko natti dhagahamaa jira jechuudha. Kanaafi inshaallah du'aa illee godhaatii birriin erginaa isiniin jechuu barbaadetti mallaqa keessaniin erginaa ofirratti qabaa hubadhaa dura addaan baafadhaa maalirra jira hin ergamaa jirti gabaan akkamii wanni biyya haasaan kun akkamii jedhanii gaafadha. Anu osoo hin gaafatin jiddumaan ergee akkasitti birriin kiyyaana jalaa rakkate jechuudha. Hedduu tokko natti dhagahame kalaas wanti godhan hin jiru rabbiin inshaallah haqatiyya naaf haa deebisu. Haqati yaa rabbiin inshaallah hin danda'a khaaliqa samaawaati wal ardi inshaallah gabaa kanallee nu haa sirreessu baankiidhaan erguudhaaf obboleeyyantiya wallaahi bu'aan takka hin jirtu jechuudha. Bu'aan takka baankiidhaan bu'aan takka hin jirtu qixxarraa qixxeetti jechuudha. Namni inshaallah ka waggaa 12 as taa'ee waa seenuu dadhabee inshaallah waggaa 30 as taa'ee baankiin ergataa birri homaa waan seenu waan takka hin seenu jechuudha. Obboleeyyantiya nuti warroonni fakkeenyaaf warri Itoophiyaa taane jechuudha. Lammiin teenya hundisiitu wanni dalaganii wanni biyyarra dhufanii qarshii kuma takkittiidha. Kuma takkitti obboleeyyantiya kuma takkittiidha. Eegas immoo kuma takkittii tan ammoo baankiidhaan yoo ergatan yaa obboleeyyantiya abaarii wayii qabnamoo maali? Lammii biraa yoo dhuftu mee Filiippiinii ilaala qarshii riyaala Suudii 3,000 hin dalaydi jechuudha. Isinii galee 3,000 hin dalaydi. Dinaara 300 hin dalaydi. Obboleeyyantiya dhugaa rabbii waan namatti dhagahamu jechuudha. Lammii teenya bichaadha namni birrii kuma takkittiin bara awwala sirii biyyarraa dhufan san immootu qarshii 700 subhaanallah warri amma dhufaa jiran immootu qarshii kuma takkittiin dalaga jechuudha. Kanaan dalaga baankiin ergata inshaallah namni waggaa 40 as keessa yoo taa'e 50 as keessa yoo taa'e hoolaa bituu hin danda'u jechuudha. Waan biraa dhiisati hoolaa ofumaa umriin isaa biyya namaa keessatti dhuma malee du'aa godhaa mootummaa gabaa sharafaa maalii jedhee olii gadi agaabalu kanallee rabbiin nurraa haa qabu rabbiin nurraa haa deebisu jechuudha. Inni tirfii isaatii fi bu'aa isaatii fi osoo akka mootummaatitti nu yaadeetiin hin jedhe silaa obboleeyyan teenya nuti jechuudha warri biyyarraa si'aa kun silaa kanaan hin dalagu lammiin kiyya kanaan hin dalagu jedhee nu tumse alal aqal qarshii 1,800 1,900 nu goosisa jechuudha. Mootummaa kanaan walii galee jarana gatii keenya akkatti gadi buusee jibbaa nuuf qaburraa jechuudha. Gatii keenya akkatti gadi buusee kaalkanii guyyaa dhaabannu ka hojii isaanii mara dalaynu waan mana keessaa mara dalaynu waa hunda goonu. Milaala obboleeyyantiya wanni nu hin goone hin jiru wanni nu hin hojjenne hin jiru jechuudha. Dhagaamuu ka harkisnu. Kanaafi ka dhagaamuu ka harkisnu kana keessa mallaqni keenya ji'a tokko saafii guyyaa 30 yoo finne qarshii 1,000 takkittiin nu kennama jechuudha. 1,000 takkittiin yaa obboleeyyantiya 1,000 takkittii tana mee akkam goona jireenya keenya ittiin tajaajilamoo haadha abbaa keenya erginamoo mee ofii asitti wacii qibaatii fi wanniidhaan bitannamoo waan adda addaatiin jechuudha.
Yaa obboleeyyan tiyyaa wallaahi hedduu gadda guddaa namatti dhagahama. Kanarraan immoo gabaan gurraachaa cufatu maal haa jedhu jedhaniitiin haasa'an kun fudhatama hin qabu jechuudha ana biratti. Sirrii miti. Kanaafuu mallaqa keessan hin erginaa, mallaqa keessan of biratti qabadhaa. Warri bakka maraa jirtan Dubaayin, Kuweetiin, Qaxariin, Bahareeniin, warri argitanii Suudii jirtan bakka maraa jechuudha. Mallaqa keessan hin erginaa yeroodhaaf of biratti qabadhaa. Warri ergan warra qarshii riyaala Suudii 10,000 ergee harka rakkattee jira. Warra 5,000 ergee harka rakkattee jira. Warra 20,000 ergee rakkattee jira. Warra 3,000 4,000 warra 2,000 inumaayyuu hin dubbatinaa. Inumaayyuu hin dubbatinaa jechuudha. Kanaaf rabbuma ofii eeggataa jirra. Rabbi keenya eeggataa jirra. Nullee eeggataa jira jechuudha. Nullee warri mallaqa ergannee mallaqni keenya biyyallee nu hin geenne harkattillee nu as hin deebine baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu nasihaadha jechuudha. Warri dhageettan dursa gaafadhaa. Maalirra jiraa? Haasaa akkanaatu jira maal jedhanii gaafadhaatii akkasitti ergadhaa malee hin kasaarinaa. Waan dhagahanii fi waan mudatan tokko nasihaa walii dhaamuun dirqama jedheeti dhufe. Kanaafii yuutuubii kee kanallee saabskiraayib godhaa, laayik godhaatii irrallee fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa dhugaa rabbii. Bilaak maarkeet jedhanii yooma duraatu jechuudha gabaa gurraacha kana. Gabaa gurraacha maqama isaatu laalame. Yoo achi mootummaan itti ka'e daaraa nama godha jechuudha subhaanallah. Waan hin taane kara seera qabeessati immoo bu'aan hin jiru. Mootummaa taatu mallaqa duutuun biyya namaatitti nu erge jechuudha. Osoo nuuf falmatee silaa 3,000 dalayna riyaala. Akkuma biyya jirtaniin jechuudha. Maal abbo kanarraa gabaa gurraacha kanallee yoo nu harkatti gurraachessee nu gurraacha. Rakkannee isiin jira obboleeyyan tiyyaa dhoorgamee jira. Dhoorgame jedhanii gabaan gurraachi hin jiru jedhaniitiin odeessanii kun mallaqni biyya ergame akkasitti baankitti qabame ka aziru asitti qabame birriin ijoolleetti illee hin deebine biyyallee hin geenneef akkatti booyaa jirti jechuudha ijoollee. Du'aa illee nu godha obboleeyyan tiyyaa san keessaanillee rabbiin akka tasaa ta'e ka jarra ta'e na oolche akka tiyya rabbiin naa deebisu du'aa naa godha isiniin jedha. Inshaallah du'aa naa godhaa dhugaa rabbii isinillee waan akkanaatitti akka hin deemnee ofirraan erginaa mallaqa keessan ofuma biratti qabadhaa isiniin jedha inshaallah. Ofuma biratti qabadhaa isinuma bira haa taa'u. Erguu kana keessa jechuudha as yoo ergame mallaqni takkaa argame baankitti qabame taanan mallaqa nama hedduurraa gura warroonni hawaalaa erguu kun. Nama 300 nama 400 nama 500 irraa guuran. Kuni waan xiqqaa miti Itoophiyaa yoo gabbu'e jechuudha. Kanaaf harkatti qabamee taanan inni sin kasaaraa warri irraan ergannu hundi keenya hin kasaarra jechuudha. Rabbiin nu kasaarsin malee rabbi kasaaraa nu hadidu. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa of eegaa sirriitti isiniin jechuu barbaada inshaallah. Maaliifuu namni hagumaa waan badaa tokko argeen nasihaa walii dhaama jechuudha. Ani dhugaa rabbiitti hedduu rifadhee ijoollee baay'eedha jechuudha. Ammallee nama hin beeku nama 2 nama 3tu riyaala 5,500 ergatee harka rakkate jechuudha. Sunis rabbi akka isaanii haa deebisuuf isaanillee kanaafi du'aa illee godhaa akka rabbiin inshaallah nu laaffisu. Yeroo takka akkanumatti akkanumatti mashaakilli uumama jechuudha. Rabbiin nu haa nassaruu isiniin jedha. Du'aa godhaa baarakallaahu fiikum. Du'aa godhaa inshaallah sirriitti rabbuma jira inshaallah. Rabbuma jira. Baankiidhaan wallaahi baankiidhaan erganiitiin namni waan seenu waggaa 30-40 illee jechuudha. Haga sanuu namni kuma takkitti san gabaa gurraachaan ergatee waa irraa tarrafa jechuudha. 2,000-3 illee taatu. Kanaaf akkasii du'aa godhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.